Ayyee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Eebbisa Entertainment anaa dhufuu jechuu barbaada. Ayyeegaa namoonni mana kanaaf haarawaa taatanii mana kanaa subscribe, like, share illee gochuun dagatinaa jechuu barbaada. Ayyee galatooma. Dhimmi ani irraa hiraa dubbachuu barbaade dhufeefis akkuma beekamu wantoota yeroo ammaa kana miidiyaa irra deddeemaa jiru dhimma dubbii hayyuun keenya gameessi Oromoo yeroo darbee dubbatan irratti yaadaalee fi qeeqa garaagaraati kan ka'aa jiru. Namni kamiyyuu egaa akkuma galeefitti dubbata. Nama hundumaaf walqixa galuu hin danda'u. Kallattii tokkonis namni kamiyyuu waa ilaaluu hin danda'u. Namni akkuma isaatii ta'etti fudhata. Garuma ofiisaatii jiruttis harkisa. Waan dhimma isaa ilaallattu tokko tokko keessaa fudhatee sirraa oduu garaagaraa odeessuu danda'a. Anis akka kiyyatti wantan dubbachuu barbaadu. Hayyuun gameessi Dr. Gammachuun nama qaalii hayyuu Oromoo beekaa nama uummata Oromoo kanaatiif aarsaa guddaa kaffalee aga yoonaatti aarsaa guddaa kaffalaa jiru nama jireenya mataa isaatiif geggeeffatu osoo hin taane nama jireenya hawaasichaa rakkoolee hawaasichi qabu furmaata ta'a wanta jedhu bu'uuraalee garaagaraa nama ka'aa jiruu fi nama hawaasa kanaaf fakkeenyummaa guddaa ta'e utubaa jijjiiramaa qaroomina uummata Oromoo kanarratti illee kan hojjetaa jirudha. Kanaafiyyuu dhimmi dubbii isaanii hayyuudha. Jecha hayyootaa immoo ammuma hidhee ammuma nuu galuu hin danda'u. Hubataatu hubataa. Jecha isaan yookaan ergaa isaan dabarsuu barbaadanii jecha isaan itti fayyadaman sanaa fi ergaa isaan dabarfachuu barbaadan sana tarii bulee namaa gala. Tokko tokkoof immoo tariyyuu galuufiyyuu dhiisuu danda'a. Kanumti hin galiniif akkasumatti joonjee afullee jira. Kanumti yeroo sana immoo hubatee argummoo ni jira. Kanaafiyyuu dhugaadha. Uummanni Oromoo karaa meeqa kan inni garboome? Inni tokkoffaan garbummaa impaayera warra nafxanyaatiin afaan qawweetiin cabee impaayera Itoophiyaa kana jalatti ijaarame jala galee achi jalatti ijaaramee jiraachuu danda'ee jira. Biyya mataa isaa danda'ee otoo ta'uudhaa malu Oromiyaan akkasitti garbummaa impaayera nafxanyaatiin cabee garboomeera. Haa ta'u inni kan biraan tooftaa faranjiin ittiin nu garboomsite. Innis maali? Amantiidhaan karaa amantii fayyadamuudhaan garboomneetii jirra. Inni kun sirriitti wanta ofii keenya argaa jirrudha. Amantiidhaan faranjiin akkamitti nu garboomsite kan jedhuuf waan ofii keenya argaa jirru. Amantaan kamiyyuu bara kam akka inni Oromiyaa yoo dhiyeessu Itoophiyaa seene akkamitti seene eenyutu seensisee hundeeffamni yookaan maddi amantichaa immoo eessarraati dhufe
uummata Itoophiyaa keessaa immoo uummati Oromoo immoo amantii sanaan akkamitti bitamuu danda'e, akkamitti fudhachuu danda'e kan jedhu namoonni seenaa beekan beekuu danda'a. Namoonni barumsa qabdan kun isiniif salphaadha kan tilmaamuu ni dandeessu. Kitaaba garaagaraallee wantoota garaagaraallee dubbistanii kitaaba amantii keessan irraallee argachuu dandeessu. Dubbii isaan jedhanii dhimma amantii qeequu osoo hin taane akkaataatti uummati Oromoo garboomee wanta kan saatii dhiisee kan ormaatiin bitamee keessa ba'ee afaan Oromoo, afaan uummati Oromoo dubbachaa ture, dubbachaa jiru, itti gargaaramaa jiruyyuu sadarkaa irraanfatamuu irra darbee afaan amantii sanaatiin yeroo dhaloonni kun barachaa jiru argaa jirra. Afaan isaayyuu dagatee jechuudha. Kun dhiibbaa karaa amantii guddina afaanii irratti fiduu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Kanaafuu isaan kan jedhani kanaafiyyuu dhiibbaa amantiin yookaan wanti karaa alaatiin nuu gale kuni guddina afaan Oromoo irratti qabu kan ammoo hundi keessan yoo argaa jirtu argaa jirra. Kun kana maaliif dubbatame jechuu osoo hin taane wanti kun dhugaa ta'uu isaa beeknee garuu fudhannee itti amannee jiraachaa jiraachuun keenya beekamaadha. Kun amantii walitti bu'uu osoo hin taane seenaa jiru wal barsiisuudha. Seenaa wal barsiisuun immoo amantii qeequu yookaan amantii namaa tuffachuu osoo hin taane uummanni Oromoo akkamitti akka inni deemaa ture, amantii akkamii akka inni waaqessaa ture, otoo amantiin alarraa biyya alaatii kun yookaan karaa faranjootaa kun utuu nuun galiin durayyuu uummanni Oromoo waaqa akka inni beeku, akka inni waaqaatti sagadaa ture ni beekama. Otoo amantii kana fidanii biyyan gashiniyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu of beekuun waan guddaa akka ta'ettidha kan isaan kaasan. Of beekuu, seenaa ofii beekuun, eenyummaa ofii beekuun sabboonummaa guddaadha malee waan gadi nama buusu osoo hin taane eenyummaa ofii beekuun beekumsa caalu. Kanaaf eenyummaa keenya dagannee wanta karaa garaagaraatiin qindaa'ee nutti kenname fudhannee itti gargaaramaa jirru ni beekama. Yeroo baay'ee namoonni keenya tokko tokko yeroo waan akkasii kan waa'een eenyummaa Oromoo, waa'een eenyummaa ofii yeroo ka'uu fuudhanii amantiitti, gandatti, maalitti galchuu osoo hin taane wanta dubbatamuudhaaf deemamaa ture sana yookaan kaayyoo yookaan wanta ergaa inni qabu sana beekuun barbaachisaadha. Hayyuu akkasii, beekaa akkasii jabeeffachuun, bira dhaabbachuun nurraa eegamaa jechuudha. Walirratti duuluu osoo hin taane hayyuu akkasitti seenaa uummata Oromoo gadi fageessee beeku, isan beennellee barsiisuudhaaf nama akkasitti halkaniif guyyaa otoo waa tokko san daangesseen akkasitti uummata Oromootiif aarsaa guddaa kaffalaa jiru kan ammoo bira dhaabannee jajjabeessinee waan hin beennellee irraa barachuu qabnarraan kan hafe kallattii garaagaraatiin bifa garaagaraatiin gara barbaannetti harkisnee walirratti duuluu yookaan wal xiqqeessuun faayidaa nuun qabu. Isiniin jechuu barbaada. Ayyee galatoma. Kutaattaa nuun walitti deebinaa. Galatomaa, galanni keessan bilisummaa ta'u.
maatii eebbisaa enterteeyimentii ta'uun